Dhibeef dhukkubbii malee, eebuuf dadhabbii malee kayyonaan nu ga'ee guyyaa ifa du'aa ka'umsa isaan Waaqayyoo gammachuu fi nagaan nu haa ga'u. Jaalatamtoonni fi kabajamtoonni maatii Waaqayyoo biyya keessas biyya alaas kan jirtan baga torbee dhukkubbii guyyaa afuraffaa yookaan immoo guyyaa kamisaan isin ga'e. Egaa guyyaan har'aa kuni wantoonni baay'een guyyaa irratti raawwatamanidha. Jalqaba irratti gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos gad of qabiinsa isaa ibsuudhaaf guyyaa itti miila duuka bu'ootaa gadi jedhee dhiqeedha. Egaa guyyaa kanatti gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos duuka buutota hundumaa isaanii ofii isaatii gadi jedhee miila isaanii dhiquudhaan gad of qabiinsa akka inni agarsiise. Qulqulluun Phexros illee jalqaba irratti guyyaa kana yeroo gooftaan miila keessanan isin dhiqa jedhee ta'u isaan ajaju miila koo nan dhiqxu jedhee gooftansaa mootinsaa waaqnisaa isa dhiquu akka inni hin qabne itti dubbatee turus yoo nan isin dhiqne ana wajjin tokkummaa hin qabaattu jechuudhaan itti dubbannaan miila koo miti harka koos qaama koo hundumaas na dhiqe malee amma jechuutti ga'e akka inni ture ni dubbisna. Egaa gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos guyyattii kanatti iccitii gad of qabiinsaa kan irraa barannuu fi akkasumas immoo miila duuka buutota isaa dhiquudhaan kan isaan qulqulleesse. Qulqullaa'uu kana boodas immoo gara iccitii foonii fi dhiiga isaatti akka isaan dhiyaatan taasisuudhaaf guyyattii kana miila isaanii dhiquudhaan miila dhiqaan kunis immoo cuuphaa isaanii akka inni ture abbootiin keenya yoonni mana kiristaanaa dubbatu. Kunis akkamitti yoo jedhan namni cuuphamee qulqullaa'ee gara foonii fi dhiiga isaatti deema waan ta'eef gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ega dhiqeetu isaan qulqulleesse booda gara iccitii qurbaanaa gara iccitii isa guddaa gara foonii fi dhiiga isaa isaaniif kennuutti kan deemu waan ta'eef kuni dursee akka inni raawwatu taasiseera. Kuni cuuphaa abbootii keenya duuka bu'ootaati jedhaniitoo abbootiin keenya nuuf kaaniiru. Egaa kan ammoo akka nan isiniif raawwadhee isinis immoo walii keessaniif obboloota keessaniif raawwadhaa jedhee namni kasoomina taasisuu akka inni qabu sanas immoo akkuma gooftaa wangeela Maatiyoos boqonnaa 11:29 irratti anarraa baradhaa akka inni jedhee namni sarraa baratee iccitii kana raawwachuu akka inni qabu gooftaan barsiise ture. Bu'uuruma kanaan manni kiristaana keenyas guyyaa har'aa kanaa abbootiin keenya luboonni akkasumas immoo phaaphaasonni hundumti isaaniiyyuu gadi jedhanii miila duuka bu'oota isaanii yookaan immoo miila amantootaa guyyaa kanaa dhiquudhaan sirna gooftaan raawwate kanaa ajajeen dabarse kanas hojiidhaan ni agarsiisti manni kiristaana keenya. Kanaaf jalqaba irratti gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos miila dhiqaa duuka bu'oota kan itti raawwate waan ta'eef manni kiristaana keenya sirna kana raawwachaa guyyaa kanaa ni oolti. Egaa lammaffaa irratti immoo gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos duuka buutota isaa miila isaanii gadi dhiqee isaan qulqulleesse boodatti gara iccitii isa guddaa guyyaa har'aa kanaa iccitii qurbaanaa kan itti raawwatedha. Egaa guyyaa har'aa kanatti gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos duuka buutota isaa gara magaalaatti ergee mana haadha Maarqositti akka isaan irbaata qopheessan taasisee akka inni ture. Isaanii wajjinis ayyaana Faasikaa kan akka inni hirmaatuuf waan inni isaan ajaje kanas qopheessaniitoo akka ture kitaaba irraa ni dubbisna. Egaa yommuu galgalaattis barattoota isaa 12 wajjin maaddiidhaaf taa'ee osoo nyaachaa jiraniis dhuguman isiniin jedha isin keessaa namni tokko dabarsee na kennaa. Baay'ees gaddanii tokkoon isaanii tarii ana ta'innaa jechuu jalqabanii. Inni immoo deebisee inni ana wajjin harka isaa gara waciititti galchuu dabarsee ana ni kennaa. Ilmi namaa illee akkuma waa'ee isaa barreeffametti ni deema haa ta'u malee namichi ilmi namaa harka isaatiin dabarfamee kennu sana wayyoo namichi sun osoo hin dhalanne isaaf wayya ture. Yihuudaan inni dabarsee isa kennuus deebisee egaa yaa barsiisaa ana ta'innaa laata jedhe. Gooftaan keenya Yesuusis atumti mataa keetiin jettee ittiin jedhee jedha. Kanaafis gooftaa keenya dabarsee kan kennu Yihuudaan guyyaa kana dabarsee akka inni isa kennu gooftaan ni beeka ture waan ta'eef innis waliigaltee Yihuudoota wajjin taasisee qarshii 30 gooftaa isaa gurguruuf waliigalee waan tureef egaa kanatti aansee gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos ibistii fi xoofoo dhiyaate sana eebbisuudhaan foonii fi
dhiiga isaa guyyaa itti duukaa bu'ootaaf kenneedha. Kanas Wangeela Maatewos boqonnaa 26 lakkoofsa 26 irraa yeroo dubbisnu osoo nyaachaa jiranis gooftaan keenya Yesuus hibistii fuudhee eebbisee cabsees barattoota isaatiinis kuni foon kootii hoodhaa nyaadhaa jedhee kenneefi xoofoos fudhatee galateeffatee isaaniif kennee akkanas jedhe hundumti keessan isarraa nyaadhaa haqama cubbuu argamsiisuuf waa'ee namoota hedduuf kan dhangala'u dhiigni koo inni kakuu haaraa kanaadha. Mootummaa abbaa kootti isin waliin isa haaraa hamman dhugutti hamma guyyaa sanaatti har'aa eegalee firii wayinii kanarraa hin dhugu. Egaa gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos guyyaa kanatti iccitii qurbaana isaa raawwateera. Kanaanis gooftaan keenya Yesuus Kiristoos hibistichaa eebbisee hundumti keessan hoodhaa kanarraa nyaadhaa inni foon kootii. Egaa xooficha eebbiseet immoo isa kanarraa dhugaa inni kun immoo dhiiga kootii aarsaa kakuu haaraa kan ta'es immoo isa kanaadha. Haqama cubbuu namootaatiifis kan dhangala'u dhiigni koo kakuu haaraa isa kanaadha jechuudhaan duuka buutota isaatiif kan laatedha. Egaa gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos duuka buutota dhiqee gasaan qulqulleesse boodatti gara iccitiisa qurbaanatti akka isaan geesse guyyaa irraa kanatti ni hubannaa jechuudha. Kana bu'uura taasifachuudhaan manni kiristaana keenyas guyyaa irraa kanatti amantoota hundumaayyuu miilee gadi qanii booda abbootiin keenya luboonnii fi sadarkaa olaanaarra kan jiran guyyaa adda ta'e kanatti torbee dhukkubbii keessatti sirni galatoo yookaan immoo qiddaasiin kan hin gaggeeffamne yoo ta'e iyyuu guyyaan irraa kun gara guyyaa addaa guyyaa gooftaan keenya iccitii qurbaanatti hundeesse waan ta'eef manni kiristaana keenyaa sirna galatoo haala adda ta'een isa duraarraa bifa adda ta'een sirni galatoo gaggeeffamee guyyaa kanatti yaadannoo guyyaa jalqabaa sanaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos foonii fi dhiiga isaa duuka bu'ootaaf kan itti laate waan ta'eef guyyaa kana sirni qulqulleessaa raawwatamee amantootaafis foonii fi dhiigni gooftaa guyyaa itti laatamudha jechuudha. Dabalataanis guyyaa har'aa kanatti guyyaa gooftaan keenyaa fi fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos harka Yihuudaatiin Yihuudootaaf dabarsamee itti kennamedha. Akkuma Wangeela Maatewos boqonnaa 26 lakkoofsa 47 irraa jalqabnee dubbisnu kanuma osoo dubbatuu kunoo 12 keessaa tokko Yihuudaan dhufe. Isaan wajjinis hangafoota lubootaa fi manguddoota uummataa biraa ergamanii biillaa fi eeboo namoonni qabatan hedduun dhufan. Inni dabarsee kennuus kanan dhungadhu isaadha isa qabaa jedhee mallattoo kenneefii ture. Yeroo sana Yihuudaan gara gooftaa keenya Yesuusitti dhiyaatee yaa barsiisaa nageenyi siif haa ta'u jedhee isa dhungate. Gooftaan keenya Yesuusis yaa michuu koo maaliif as dhufte jedheen yemmus ni dhiyaatan harka isaas kaasanii gooftaa keenya Yesuusin qaban. Egaa Yihuudaan hangafa lubootaa fi akkasumas manguddoota uummataa biraa ergamanii namoota dhufaniin harka Yihuudaatiin dabarfamee kennameera. Kanaafis Yihuudaan jalqaba irratti mallattoon isaaniif kenne waan tureef inniin isa dhungadhu kun isaadhaati isa immoo qabaa jedheetoo mallattoo kennee fi akka inni ture. Kanas immoo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ati ilma namaa dhungoodhaan dabarsitee laattay jedheenii akka itti dubbatellee ni dubbisna jechaadha. Egaa Yihuudaan waliigaltee Yihuudota wajjin taasisee qarshii 30 gooftaa isaa gurgurachuudhaaf egaa waliigalee boodatti isa dabarsee laachuudhaaf immoo gara iddoo gooftaan jirutti deemee guyyaa irraa kanaa guyyaa itti dabarsee laateedha. Kanaafis gooftaan keenya Yesuus Kiristoos galgala Geetsemaanii osoo jiru Yihuudaan namoota isa qaban sana fidee gooftaa isaa dabarsee laateera. Qarshii 30ttis gurgurateetoo akkuma jalqaba irratti walii galee guyyaa kanatti immoo inni isa dhungadhu kun isaadhaati of eeggannoon isa qabaa jedhee mallattoo isaaniif kennee ture waan ta'eef dhaqeetoo yaa barsiisaa jechuudhaan gara gooftaa isaatti dhiyaatee inni isa akka inni ta'e itti himeera jecha. Kanaanis Yihuudoonni gooftaa keenya Yesuus Kiristoos qabaniiru. Yeroon dhiphinaa fi gidiraan gooftaa yeroo kanarraa eegalteetti jechaadha. Yihuudaan nama waggaa 3 guutuu gooftaa isaa wajjin turee fi gooftaan keenya Yesuus Kiristoos immoo jaalala isaaf qaburraa kan ka'e osoo addan qoodin duuka bu'oota 12 wajjin kan isa filatee iddoo kufee isa kaase ta'e osoo jiru Yihuudaan garuu nama gooftaa isaa dabarsee laatu ta'e. Nutis jireenya Yihuudaa irraa kan barannu gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos jaalala abbummaa isaatiin samii samoota irraa bu'ee dhala namaa ta'ee bilisa nu baasee kennaa isaa nuuf kennee waamicha dinqii ta'een nu waamee mana isaa keessa kan nu jiraachus ta'e osoo jiru akka Yihuudaatti immoo lapheen keenya jabaatee
gooftaa keenya dabarsinee kennuu diina keenya daabiloos immoo garba ta'uu irraa of eeguun barbaachisaa akka inni ta'e Yihuudaa irraa ni baranna.